Wayyaa harka fuunee qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa korommiin saba kootiin kanneen idila addunyaa kana mararra teessanii yuutuub sagalee cunqurfamaa hordoftan kabajaaf jaalalli oromummaa siniif qabnu lageen tabbeen qaxxaamure lafa jirtan maratti sinaa ga'u jennam. Egaa ilmaan sabaa waggoottan jaan asaanan kana keessatti impaayirri Itoophiyaa ilkaan qarattee duguuggaa sanyii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti geggeessaa jirtus ilmaan Oromoo keessaaf ala teessanii kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa jirtan galanni keessa walabummaa Oromiyaaf Oromoo haa ta'u jennam. Qophii addaa qabannee dhufnee jirra. Qophii addaa keenyas isin dhageessisuun kan sin faana turu an obboleessa keessan Jaal Ejersoo Wallooti. Qophiin addaa kunis garee gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii jedhu ibsa baase. Ibsa isaa kanas qabannee dhufne haga dhumaa nu faana turan affeerraa keenya. Gareen gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii ilmaan Oromoo naannoo Affaar keessa taa'anii isa waliin qabsoo jabaa geggeessaa jiran galateeffachuu barbaada. Ibsa hoogganaa ol aanaa garee gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii irraa kenname caamsaa 12 bara 2024 gareen gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii jedhu ergaa hundeeffamee eegale shoora guddaa taphataa kan jiru ta'uun beekamaadha. Ka'umsa isaa keessatti guyyaa gargaarsa ilmaan Oromoo lafa saamamteef lafeen isaaniitti cabde cinaa dhaabbachuuf onnatee ka'etti torban takka keessatti gumaacha addaa taasisuun riikardi cabsee mul'ate. Torban takka keessatti jechuun amajjii 7 bara 2024 hanga amajjii 16tti gumaacha hawaasaa waliin geggeesseen qarshii impaayera Itoophiyaa birri 150 gumaachuun qarshii impaayera Itoophiyaa birri 1,260 harka koree dinagdee walii galaatti galchuun uummata isaa cinaa dhaabbatuun ragaa hawaasaaf karaa miidiyaa guddicha Oromoon qabu OMN oduu amajjii 21 bara 2024 gadhiifame irratti hawaasni akka daawwate waan facaafatee galfate akka argu gochuun isaa ni yaadatama. Gareen gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii jedhu kunis ilmaan Oromoo biyya Arabaa garaagaraa keessa jiran irratti argamanii Oromoof Oromiyaaf akka dhaabbatan ergaa godhee booda miseensota isaa Jibuutii guddaan alatti argaman shoora guddaa akka taphatan godhee jira. Kanumaan wal qabate gareen kun yeroo hundeeffamutti lolli jabaan Oromoof Oromiyaa balleessuuf kaayyeeffate kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti amajjii 1 bara 2024 irraa eegalee gochisuu kanneessaaf ajjeechaan gara jabummaa daangaa darbeen guutamee jiru raawwatamutti kan hundeeffame yoo ta'u akeekaaf kaayyoon gariin kun yookaan gurmuun kun ijaarame Oromoof Oromiyaaf dhaabbate qaawwa uummata Oromoo miidhuuf baname uummata isaa waliin qolatudha. Haa ta'u malee uummatni lolli jabaan irratti deemaa jiru Oromoota Walloo faana haa dhaabbannu jechuun mata dureen garee kana gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutii jedhame moggaafame. Maquma kanaan itti fufee ilmaan Oromtichaa Booranaaf Baareentu dhale kaaba kibba bahaaf dhiyosoon jenne rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru qolatee egeree uummata isaa akka bareechuun koreelee walii galaa fi maanguddoonni garee kana irratti argamanii waliif galanii waada isaanii guuttachuun itti fufee akka uummataaf dalagu godhameeti itti fufe. Gurmuun kun lafoota Jibuutii guddaan ala jiran kanneen akka magaalaa Hayyuu Tojorram Randaa Adailu akkasumas magaala Daahee fi Girillee dabalate magaalaa Alisabii Oloolii fi Alaaddeedha akkasumas Aarstaa fi Dikeel akkasuma Aseelaa dabalate keessatti hooggantoota hawaasa koreelee fi maanguddoo gadi dhaabuun dirqama lafaaf lafee isaanii akka bahachiisaa jiru ibsa. Hooggantoonni naannoo Affaar keessatti uummata keessan faana aarsaa guddaa kaffaltanii magaalota gurguddoo waliin dorgommii addaa taasisaa jirtan galanni keessan bilisummaa Oromoof Oromiyaa haa ta'u jechuu barbaanna.
Gurmuun gargaarsa Oromoota Walloo damee Jibuutii jedhu kun dameelee isaa kun babal'atuun isaa afaaniin osoo hin taane dinagdee naannoo Affaar keessa torban torbaniin ergamaa jiru ragaasa guddaadha. Hawaasni keenya magaalota Jibuutii guddaan alatti argamtan hooggantoota keessa waliin qaamaan alagarree marii egeree Oromoof Oromiyaa irratti taasisu eegallee jiraachuu isiniif ibsuu barbaanna. Torban darbe jechuun eebila 19 bara 2024 hoogganaan hawaasa Tojorraa fi magaalaa Alisabii jila isaanii waliin ta'uun hooggana ol'aanaa gurmuu kanaatiif maanguddoota akkasumas koreelee waliigalaa waliin arganii dhimma uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti marii bal'aa taasisanii jiru. Haaluma kanaan gara fuula duraas hooggantoonni naannoo Affaar guutumatti qaamaan argamanii marii egeree hawaasa keenya irratti akka geggeessinu abdii guddaa isinirraa qabna. Ilmaan Oromoo Oromummaa keenya qofaaf harka wal qabanne hir'ina jiru walitti qeeqa jajjabinaa wal qeequ of tuulummaa fi olaantummaa mul'isurraa bilisa taane uummata keenya bara dhufaa darbuun jumlaan dhumaa jiru faana haa dhaabbannuu jenna. Namoonni lafoota armaan olii kana keessatti argamtan hawwaan maanguddoon qeerroo fi qarreen gurmuu kanatti makamtanii barumsa garaagaraa argachaa uummata keessa waan dandeessaniin akka faana dhaabbattan jenna. Wanti guddaa yeroo ammaa kana barbaannu dirqama dinagdee osoo hin taane Oromoon Oromummaa isaa qofaaf dammaqee akka ijaaramu barbaanna. Yoo ijaaramne wanti hundi jira waan ta'eef haa ijaaramnuun dhaamsa keenya. Hawaasni naannoo Affaar keessatti argamtan dinagdeenis ta'e waan maraan rikeerdi cabsitanii mul'ataa akka jirtan ibsuu barbaanna. Harka wal qabannee Oromoof Oromiyaaf aarsaa fi wareegama barbaachisu haa kafalluu jenna. Kanumaan wal qabsiisee beeksisa yookaan ergaa xiqqoo takka gurra siin buusu barbaanna jedhu. Qabsoon uummanni Oromoo geggeessa har'agee qabsoo hadhooftuuti. Gaaga'ama guddaa of keessaa qabu ta'uun beekamaadha. Uummanni keenya Oromoon nuti dhaloota isaa har'a lafaa ol guddataa jiru. Kana walabummaa Oromoof Oromiyaa dhaalchise qananiin jiraachisuuf jecha aarsaa fi wareegamni hin kaffalamiin hin jiru. Keessaafuu baroota ja'an as aanan kana keessa uummanni Oromoo waanjoo gabrummaa ofirraa buqqisuuf jecha aarsaa fi wareegama guddaa ammana jedhamee ibsuuf nama rakkisu yookaan nama dhibu kaffalaa jira. Daa'ima ganna 5 fi ji'a 2 haadholii ulfaa fi jaarsa ganna 90 shamarran keenya qaroo sabaa ta'an gudeeduu fi irraa 5 dabalate qeerroo abdii biyyaa kan uummata isaatiif ijaa ta'an kumaatamaan dhabnee jirra. Hayyoonni Oromoon qabdu kan bifa suukanneessan addunyaa kanarratti ta'ameen beeknee wareegamanii kaanis hidhaa keessatti as buuteen dhabamsiifame kaanis dhukkuboota daddarboof saaxilamuun isaanii beekamaadha. Dhaloota ol guddataa jiru kana ijatti nutti godhanii bilisummaan nu jiraachisuuf jecha warri gatii lubbuu isaanii nuuf kennanii ofiif qallaba bineensa fi allaattii ta'an hangana jennee himnee fixuu hin dandeenyu. Egaa ilmaan ayya kanneen garee gargaarsa Oromoota Walloo damee Jibuutii jalatti argamtan marti keessan yaada armaan olii kana wanti kaasneef wareegama nuuf kaffalamaa jiru wal yaadachiisuuf jecha gara ergaa keenyatti gaafa dabarru gareen kun miseensota isaa lafoota Jibuutii guddaan ala jiran dabalate hanga biyyoota arabaa garaagaraa keessatti kan argaman yoo ta'u akkuma lafa Jibuutii 11 keessa hooggantoota hawaasaa gadi dhaabe ammas itti fufee dameesaa babal'isuun akka jiru isiniif ibsuu barbaanna. Kanumaan wal qabate hawaasni keenya kanneen naannoo Affaar yookaan Jibuutii guddaan alatti argamtan mariin hawaasa kan hoogganan waliigala qilleensan irratti hirmaatu torban torbaniin geggeeffamu akka itti fufu yoo dhaabnu hawaasni keenyas kanneen naannoo Affaar koreelee fi hoogganaa keessan hordoftanii marii torban torbanii kanarratti akka hirmaattan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Magaalonni ja'a wal duraa duuban marii torbanii akkuma qaban kanneen birooti saalaan jesine waan itti fufnuuf hawaasni keenya magaalota adda addaa keessa jirtan irratti argamtanii yaadaaf gaafii qabdan hooggana waliigalaa fi koreelee waliigalaatiif akka dhiyeessitan siniin jenna. Caasaalee keenya diddiriirsuun alatti waan gaarii fi gammachiisaa ta'een gadi walitti baana jenne abdii fi hawwii guddaa qabna.
wal gorfacham wal adabaa yaada bilchaata waliif qoodam ejjennoo waloo keenya cimsataa egeree Oromoof Oromiyaa bareechuuf aarsaa fi wareegama barbaachisu akka kafallu waada siniif gallam waadaa keenya saaromsataa akka itti fufnu siniif ibsuu barbaannam wanti walitti qabamneef qaawwa Oromoof Oromiyaatti banamte cufuuf waan ta'eef hamilee walitti horaa tarkaanfannuun walaa jajjabeessinuun walaa kabajnuun obsaa qabaannuun dhaamsa hoogganaa ol aanaa garee gargaarsa Oromoota Walloo Damee Jibuutiitiin injifannoon kan uummata Oromooti qabsoon sabaaf jecha kaffalamu itti fufam injifannoon dhiiga ilmaan sabaatiin dhufam galatooma ulfaadhaa oraa bulaa deebanaa mana eebbaa mana barakaataa isiniin jennam.